Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Giddoo Baayogiraafii. Har'a seenaa dubartii haadha mucaa lama ishee ajjeesse taatee tokkoon isinitti himaa amma dhumaatti na hordofaa. Biyya Ameerikaatti haadha ilma tokko qabdu tokkotu turte. Ilmi ishee kunis isheen hojii deemnaan taphachuuf karaatti ba'e. Xinnoo turee garuu wanti gaariin hin dhaga'amne. Mucaan kichuun sun albeen waraanamee ajjeefame. Haati kun guyyaa murtiin seeraa nama mucaa ishee ajjeesetti murtaa'u irratti argamtee turte. Namni mucaa ishee ajjeese kun mucaa umurii 14 yoo ta'u waggaa 8tti murteeffame. Yeroo kana haati kun ol jettee mucicha yeroo gara alaatti baasaa jiran ija isaa keessa laalaa nama ni gaaf tokkanumatu harka koonsi ajjeesa jetteen. Mucichis gara mana sirreessaatti fudhatame. Waggaa 4 booda mucaa ilma ishee ajjeese sana gaafachuu deemte. Dubbistees deebite. Mucicha erga hidhamee kaasee namni tokkollee achitti isa gaafatee hin beeku ture. Guyyaa sanaa booddee irra deddeebitee gaafatti waan isa barbaachisu ni laattiif turte. Mucaan sun sababa inni ilma ishee ajjeeseef garee gaangii jedhamutti makamuuf gara jabummaa isaa agarsiisuuf nama ajjeesuu qaba ture. Innis ijoollummaarraa eegalee daandii irratti waan guddateef dararaa jireenyaa dandamachuuf garee sanatti makamuu filannoo taasifatee itti gale. Garuu galmi isaa manadhaa ture. Garuu warrumti suniyyuu gaafatanii hin beekan turan. Yeroo adabbii isaa xumuree ba'uuf jedhu haati mucaan ishee jalaa ajjeefame kun yoo asii baate maal hojjettaa jettee gaafatte. Innis hin beeku jedheen. Achumaan haala hojii siifan mijeessa jettee biraa deemte. Guyyaa biraas dhuftee yoo asii baate eessa turtaa jetteen. Innis hin beeku. Nama hin beekuu fi firan beekuus hin qabu jedheen. Isheenis ani kophaa koo waanan ta'eef ana bira turta jetteen. Innis sodaachaatuma tole jedheen. Achumaan fudhattee gara mana isheetti galte. Kutaa tokko laattee fi hojii mijeessiteef hojjechaa achuma jiraachuutti fufe. Ji'a 6 booda guyyaa tokko ofitti waamtee waanan guyyaa san mana murtiitti siin jedhe ni yaadattaa jetteen. Innis akkamittan dagadha jedheen. Isheenis akkuman siin jedhe godheera. Mucaan inni mucaa koo ajjeesse sun du'eera hin jiru jetteen. Innis rifatee akkamitti jedheen. Isheenis argitee an kanan ajjeesuu barbaade foon kee osoo hin taane eenyummaa keessattiin ilma koo ajjeeste sana ture. Isa immoo guyyaan itti mana sirreessaatti deddeebi'aa ture sanarraa eegaleen ajjeesuu qabe. Kanaaf ati amma nama addaati malee nama yeroo san mucaa koo ajjeesse sanaa miti. Inni du'eera ati nama haaraadha jetteen. Isas baay'ee ajaa'ibee imimmaan ijarra ofiyyaasaa walitti maraman. Dhumarratti akkas jetteen. Atis akkuma argitu ani kophaa koon jiraadha. Ilmoo hin qabu. Atis immoo akkasuma. Maaloo mucaa koo naaf ta'uu dandeessaa jettee yoo gaafattu ammas gammachuu guddaa walii galanii walitti maraman. Haadhaaf ilmoo ta'anii mana tokko keessa wajjin jiraachuu itti fufan. Waan jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.